Hi guys, nagaa keessanii jirra jirtu walitti deebinee jirra. Nagaan kiyya kan jaalalaa bakka jirtanitti isin biraa ga'u. Today we will see about phylum Apicomplexa or Coccidia for cooperative nursing students. Phylum Apicomplexa arra waa'ee phylum Apicomplexa damee Protozoa kan ta'e phylum Apicomplexa waliin ilaallaa jechuudha. Phylum Apicomplexa akkuma beekamu divide into blood and tissue coccidia and intestinal coccidia or intestinal Apicomplexa jedhamuun bakka lamatti qoodama. Phylum Apicomplexa akkuma jennee blood and tissue coccidia jedhee bakka lama qoodama. Plasmodium, Toxoplasma babesia isaan sadeen kunneen blood and tissue coccidianidha. Intestinal coccidian Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora isaan kanneen intestinalidha jechuudha, warreen marrimaan irratti argaman. Blood and tissue ammoo dhiigaa fi tissue qaama keenyaa keessatti kan argaman jechuudha. Blood and tissue coccidia found in the blood forming organs or tissue. Gosti blood and tissue gosti coccidia tissue fi blood keessatti argamu kun gara dhiiga keessaa fi wantoota orgaanota yookaan tissue dhiiga oomishan keessatti argamu. Formerly Apicomplexa were part of group called Sporozoa jedhama jechuudha. Formerly maqaan inni itti beekamu kan duraanii Apicomplexa garee Apicomplexa Sporozoa jedhama. This name is sometimes still used. Hanga ammaatti itti fayyadamaa jechuudha yeroo tokko tokko. Kana plasma akkuma reefu jenne Plasmodium species, Toxoplasma and Plasmodium species, Toxoplasma and Babesia jenne bakka sadii qoodne jechuudha. Blood and tissue coccidia. Plasmodium species in causative agent of malaria. Sababa dhibee malaariyaatiif sababa causative agentiin Plasmodium species jechuudha. Sanyii Plasmodium species kan acute and chronic infection. Acute yookaan chronic illee ta'uu danda'a. Sababa isa kanaatiif sababa malaariyaa acute yookaan chronic kanaaf sababa kan ta'u Plasmodium species jechuudha. For Plasmodium species causing human malaria. Plasmodium species kun abbaa afuriitu qaama namaatiif nama keessatti dhibee malaariyaa kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale and Plasmodium knowledge reported in Southeast Africa keessatti kan argamu jechuudha. We will see one by one. General features of Plasmodium species. Amaloota waliigala sanyii Plasmodium kana jechuudha. Kan dhibee malaariyaatiif nama saaxilu kana jechuudha. Amaloonni waliigala isaanii intracellular obligate parasite. Intracellular caasaa gama keessaa namaatti intracellular irratti parasite intracellular jechuudha kun. Liver cell fi red blood cell liveriitii fi seelii dhiiga diimaa kana keessatti qabantu jechuudha. Amalli feature isaatiif feature Plasmodium species. Life cycle isa host lama qabu. Requires two host. Man as intermediate host and as definitive host female Anopheles mosquito. And sexual and asexual reproduction. Mala sexually yookaan asexualitiin kan wal horuu jechuudha Plasmodium species kun. High risk groups jechuun garee dhibee kanaan baay'ee miidhamuu dandeessu jechuudha. Dhibee sababa Plasmodium species kanaatiin garee nama warroottan baay'ee miidhamuu danda'an jechuudha. Children under 5 years old jechuudha. Daa'imman waggaa 5 fi isaa gadi jechuudha. Daa'imman waggaa 5 fi isaa gadi dhibee kanaan baay'ee miidhamuu danda'u. Pregnant humans haadholii ulfaa dhibee kanaan baay'ee miidhamuu danda'u. Travelers, refugees nama imaltuu yookaan nama bakka tokko irraa gara bakka tokko deemu. Displaced person and laborers in endemic area. Nama gara iddoo endemic
wanti dhibeen sun itti endemic ta'etti deemu baay'inaan miidhuu danda'a jechuudha. Global burden of malaariyaan kun faffaca'insi isaa akkuma addunyaattu estimated 212 million malaria case worldwide in 2016. Bara 2016 keessa dhibeen malaariyaa 212 miiliyoonaan kan lakkaa'amutu ture keesiin isaa. Accounting for nearly 400,029 deaths of which 429 immoo kanatti dhiyaatu du'aaf nama saaxile jire. -92 where World Health Organization akka ibsetti Afrikaa region naannoo Afrikaa kana keessatti naannoo Afrikaa akka Democratic Republic Congo, Nigeria, Ethiopia, United Republic of Tanzania and Kenya keessatti baay'inaan argamaa jiru. -60% were Southeast Asian region keessatti argama. Akkuma reefu jenne knowledge Plasmodium knowledge foundation isaa Southeast Asia jenne Southeast Asia region kana keessatti percentage jaan kana keessa jira jechuudha. Plasmodium knowledge over half were in Nigeria, walakka olen jechuudha. Harki baay'inni isaa harki caalu jechuudha. Nigeria, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, United Republic of Tanzania and Kenya keessatti baay'inaan argama. Burden of malaria in Ethiopia keessatti immoo 3/4 land mass is malaria. Harki 3/4 lafti kun malaariyaa kanaan dhibee malaariyaa kanaan saaxilamtee kan jirtu jechuudha. 68% of population is at risk. Namoonni percentii 68 ta'an dhibee kanaaf saaxilamoodha jedha. At risk of infection. Annual clinical case estimated to be 4 up to 5 million. Waggaatti jechuudha. Dhibee kanaan namoonni qabaman miliyoona 4 hanga miliyoona 5 kan ga'an jechuudha. 10 up to 40% of all outpatient consultation. Kana jechuun percentiin 10 hanga 40% dhukkubsattoota outpatient dha jechuudha. Outpatient jechuun a patient which out of hospital in treatment. Yeroonii fi yaalamuu jechuudha. Dhukkubsataa hospitaala keessatti hin ciifne jechuudha. Hospitalization hin ta'in jechuudha. Hospitaala keessaa deddeebi'ee namoota fayyanii jechuudha. 30 up to 60% of all patients all inpatient admission. Inpatient admission jechuun ammoo dhukkubsataa hospitaala keessa taa'ee achi keessa jaalamu jechuudha. Achi keessa ciisee achi keessa jaalamaa jiru inpatient dha jedhama. Widespread species. Faffaca'insi isaan kana Plasmodium falciparum percentage 60. Plasmodium falciparum percentage 60. Guddaadha jechuudha. Widespread isa kana guddaadha. Most prevalent in hotter and more humid region of the world. Naannoo baay'ee ho'aa fi naannoo ho'aa jiidhaa qabu keessatti naannoo jiidhaa keessatti baay'inaan argamaa jechuudha addunyaa keessatti. Plasmodium vaccine ammoo nearly 40% common also in temperate region keessatti naannoo temperate keessatti argamaa jechuudha. Less widespread kunneen Plasmodium falciparum fi vaccine warra most widespread species dha. Kun ammoo less widespread species malaria Plasmodium malaria nearly 1% tokko akka dhiyaatu confined mainly to tropical Africa naannoo gammoojjii Afrikaa keessatti kan argamu jechuudha. Plasmodium ovale less than 1%. Low and restricted distribution baay'ee xiqqaadha jechuudha. Okay. Epidemiology of malaria in Ethiopia. Epidemiology of malaria or transmission across the world. Risk of malaria varies highly from season to season and from place to place, which means as differentiated as from place to place means when kana jechuun yeroonii fi iddoo gammoojjii yookaan badda daree wayinaa dagaa kan iddoo jiru kana keessatti kanaa fi season to season kanaa fi yeroo iddoodha gara iddootti immoo yeroo tropic subtropic and Rift Valley keessatti garaagarummaa qaba jechuudha. Transmission is seasonal yookaan unstable. Transmission isaa jijjiiramaa jechuudha.
mainly depend on rainfall, altitude and temperature. Rainfall rooba, altitude ol ka'iinsa lafaa fi temperature irratti kan depend ta'e jechuudha. Two major transmission period. Yeroonii fi baay'inaan jechuudha. Plasmodium malaariyaan kun yeroonii fi baay'inaan transmit ta'u Itoophiyaa keessatti Seepteembarii fi Deesembarii gidduu jechuudha. Yeroonii fi roobni after main rainy season. Yeroonii fi roobni baay'ee roobusan jechuudha. Yeroo san booda baay'ee major transmit ta'uu danda'a jechuudha. Minoriin ammoo April to June following small shower of rain in autumn. Rooba yeroo autumnii yeroo agayyaa kana roobu karaa gannaa kana roobu kana hordofuudhaan dhufee yeroo kana keessatti kan ammoo transmission isaa minoriidha jechuudha. Eco-epidemiological zone of malaria in Ethiopia. Ecological epidemiology zones of malaria in Ethiopia jechuudha. Haala Dega zone. Malaria free highland areas above 250 meter altitude with mean annual temperature of 10 up to 50 degrees Celsius. Dega zone kajennuun kun malaria free highland area dha jechuudha. Malaria kanarra naannoo bilisa taate jechuudha. Ol ka'iinsa 2500 meetira altitude haa qabdu jechuudha. Mean annual temperature 10 hanga 15 very cold dha jechuudha. Lafa baay'ee qorraatii baddaa lafatti malaria kanaaf jireenyi isaa mijoonni jechuudha. Wayina Dega zone highland free areas between 500 and 2,500 meters, which are affected by frequent epidemics with annual temperature range from 10 hanga 15 temperature. Kunilleen highland ta'etuma garuu ol ka'iinsi isaa 500 hanga 2,500 ti frequent epidemics idhaan affected ta'a jechuudha. Malaria most often occurs below 2,000 meters. Irra baay'ee jechuudha malaariyaan kun 2,000 meetira gaditti kan wanta ta'u jechuudha. Kan 2,000 gaditti kan occur ta'u. With short live transmission following rains. Kolla zone. Lowland areas below 150 meters with mean annual temperature 20 up to 25 malaria transmission. Malaria transmission endemic or with seasonal pattern of transmission, which means as seasonal pattern change, the transmission of malaria may be changed with seasonal pattern. Yeroon akkuma seasoniin kun yeroo waqtiileen kun jechuun waqtiileen akkuma jenne minorii fi major transmission jiru san yeroon sun akkuma jijjiiramu waqtii amma fakkeenyaaf waqtii gannaa fi bona walqixa miti transmission isaa akkasumatti jechuudha. Lafa baay'ee gammoojjii waan ta'eef lowland area 500 meetira gadi jechuudha. Temperature 20 hanga 25 qabu. Stable malaria areas characterized by all year round transmission. Waggaa guutuu kan transmit ta'u jechuudha malaria species kun and limited to western lowland and river basin kanatti kan limit. Termicine malaria jechoota as keessatti hubatamuu qabu malaria kana dhibee malaria kana keessatti prepatent period, which means period between infection and the appearance of malaria, appearance of parasite in the blood. Yeroonii fi infection kun malaariyaan kun infectin godhee fi hanga parasite dhiiga keessa mul'atu jidduu yeroon jiru prepatent period jedhama. Incubation period in time between infection and the appearance of sign and the symptoms. Yeroo saayinii fi symptomiin itti mul'atu jechuudha. Yeroo infection yeroo jalqaba infected taanuu fi hanga saayinii fi mallattoon namarratti mul'atutti incubation period jedhama. Okay, recurrence means reoccurrence. Irra deebiidhaan dhibeen kun nu keessatti argamu jechuudha. Dhibeen malaariyaa kun irra deebiidhaan reoccur ta'u jechuudha. Reinfection, relapse fi recurrence kana of keessaa qaba. Reinfection repeatedly infection from a new mosquito bite. Irra deebiidhaan jechuudha. Kana dura namni qabamee jiru tokko irra deebimee new mosquito bite haaraan yeroonii fi qabamu jechuudha. Relapse due to hyphenocyte, sababa hyphenocyte kanaatiif waggaa 2 hanga 3 booda may appear after 2 up to 3 years. Waggaa 2 hanga 3 booda sababa hyphenocyte kanaatiin yeroonii fi wanta infected taanu jechuudha.
It occurs in Plasmodium ovale and vivax keessatti uumamuu danda'a jechuudha. Recrudescence. Recrudescence refers to recurrence of malaria symptoms due to incomplete clearance of parasites in the blood. Kana jechuun malaariyaa simptamiin kun mallattoon malaariyaa kun irra deebiidhaan nama keessatti argamu jechuudha. Sababa incomplete clearance of parasites in blood. Parasitiin kun clear ta'uu dhabuudhaatiin jechuudha. Yeroo duraatiin san kan kana dura nu qabee ture sun dhibbaan dhibbatti sababa clear ta'uu dhabuutiin dhiiga keessatti hafee jiraate achi booda reoccur ta'uutiin recrudescence kun uumamaa jechuudha. Mallattoon kun nama keessa mul'achuu irra deebi'a. This occurs after 2 up to 3 weeks after completion of reaction. Kana jechuun torbaan lama hanga sadii booda kan namatti wanti ta'u jechuudha. Yeroo itti aanutti waa'ee transmission and life cycle of malaria kan jedhu ilaalla. Akkasitti nagaan tura. Profaayila kiyya subscribe, share, like nama godhaa. Bye bye.